يا أيوتي يا مجونا في الدير نماس عمي جاي والفات هوري بولي ديبن دولي دولي الله بولي بدا الله دولا درا الله يو نبسا الله جرامي تسرب ما بولي جران دمبالي بولي ولكا عاداتنا ولي سبب أولين جرا دعم فكيسة أدين جرتو أدين تومتي إنك أنا جروك أنا اللي أنا وانت كايونا تفكر وننا تموت أتوان بجيتي nummaati sunata mudhata mal naqeeqane na dhabaatan an maan na godhan intala teena quttoota naan baasan quttoon tuni milikkata siidama quttoota hidhattee heerumti intala teena gaafa heerumtu mana siiditti galtee yoo abbaan warra siillee bantii si irraa fudhate ganama siidee ittee quttoo si kee dhadhaa untee intaltii jedhee abbaan mucaa gaafa untee jetti haati mucaa quttoo irraa hiikaanan gaafa kana hiikamte quttoon tee horii kennanii obboleetti mucaa fuudheetitti dhufee quttoota hiika dubartiin gujiin duultu sin jira hin duulchitti malee gaafa dura teena bootu baddaa bulan finqilaan kun urata qaba suumu urata qaba bakka heerun teessin abbaa warra sii qaddi ati am gara galteen tala sayyoo laal kana dhagginaa rifatti haadha mana namaa hin dubbisan kabaja qaddi haati mana namaa siiqoon teenatu waa araara meeqa buusaa amma rakkanne be ayyootii nanuuti kun waan kana rayin nagginu kuno kanaaf laalladha inna durra teena quttoo finqilaa wal bira hidhatina laalaa kuno finqilaa nadhiini akkana qaawa quttoon durra teena sana fakkaata waan gujii aduun waama feetele teete abbaan fedhe ma jibbaa oolin siin jedhe ittiin mudhifadhaan يا أيوتي يا مجونا في الدير نماس عمي جاي والفات هوري بولي ديبن كبجة أقل جرات أتلي مشاكي إلى الربر رافع جرات هوري بولي ديبن يا كم جيتان كبجم توتا دا توتا كينا وري ميجو بودكاست في ماتي تيتا هندي كيسا نيو ميجو بودكاستين أكو متنان قرا عمال لكي سماسي سيني فيديت إموتا رخو جاتوك أن نرتي هجاتي سافر لكي سماسي سيا ميزرا كي سمان نوت أسيان إموتا غرا غرا دبتا سنين جنرا تنان قرا توكو إما آدا أرات إما سين أرات إما هواسو مارا إما دينك دي راوجان كان كيسا حرطة إما آداتين أرات آدان واللبو أبات وانما جراچسات yenna nami jiraate qofa jiraatti yoo nami jiraanne immoo jiraachuu hin dandeettu tanaaf aadaa teenarra nama yennaa mara hojatu nama isin akkaan jaallattan haadha aadaa jennee nama yennaa mara dhimma aadaarra hojatu ka yennaa mara mee aadaa isaan biraan dhanne aadde Jamiilaa Hayilee asii isinii affeerree jira aadde Jamiilaa Hayilee waliin immoo wanni dubbannu waan aadaa dubbanna aadaa irratti mee aadaa irratti aadaa maa akka fakkaattu mee aadaa maaniif akka barbaachisuu fi akkanuma immoo akka mee aadaa kenna hin banneef waa isaan hujaa jiran irratti waan isaan godhan irraa kaanee jaallanneennan keessummaa goonaa isinii affeerree jira aadde Jamiilaa Hayilee ayyooteen yaamicha keenya kabajjee baga nagaan nuu dhufte kaanis yoo jifanna warra kaan teennee yoo jifanna yooyya karaa bula najaa ikkan ulfaadhaa galatooma yaamicha keenya nuu kabajjanii waan dhuftanii fi dhimma aadaarraa kan waliin dubbannuuf asii bakka kana waan nu dhaggeeffataniif maqaa daawwattoota Mijuu Poodkaastiitiin hedduu isin galateeffanna. Galatoomaa isinillee. Ayee ayyooteen nuti gisee dhibii yennaa keessummaa ta'e nasiyyaan wanni nuti goonu kubbaayyuu tana keessaa yennaa badhaa bisaa itti naqanna. Bisaa itti naqannee kaanee dhiyeessina turuudhaan ammoo ayyoo asii yaadnee jirra haadha aadaa. Yennaa nabiyyuuf nuur nuun lolte malee amma achi haadha nabiyyoo yookiin haadha nuuriin jennu haadha aadaa jenna bobaadhaa keessaa immoo waan dhabanu wanni bobaadhaa keessa jira waan badhaa waan ta'eefi takkifaa aannan fagadii nuuf iddeetti inni kubbaayyuu duwwaa qabashee dunne. Kun maara si fidee jira mucaa kiyya itti si ossa. Madaadha abboo itti naafuu si mi'aana. Kun kan aadaan ta'een afaan hin qabanii ariifadhee fudhadhe ijoollee kennanii hoola. Waaqa qoraasu. Waan kana cuccisu. Waa aadaati wanni hosee. Ifillee buufadhaa raayu. Ifillee buufadhaa. Ifillee buufadhaa duwwaa yee. Ana unaati waa aadaa dubbanna ifillee buufadhaa mi'a. Uddaa. Yoonna harkadho jira. Kun ka gallabaa kaane ka areeroo kuunuuti. Muka gujii ka warra adoolaati.
Awra adoolaati. Warra adoolaa. Ana adoolaa wayyuu innee jirra. Warra aadaatti nu bira jira. Eeti. Sila bisaa adde tana kiyanii ani chiirse nu tadhammoo aanan keennan chiirseedha. Loogoo teenya tana dhaggitee ati. Wanni kun milikkita keenya. Milikkita keenya yoo ta'e. Mallattoon teenya tana. Teenya kun isaan. Irra godhannee jira. Eeti. Mijuu. Tanumaa wal fakkaata. Dhaggiteeti tunu. Amma kun mijuu moo ciicoo? Ciicoo aanaan itti namaa fidanii firaan gaafatanii aanaan isaa itti siifinnee sii gaafanneen kana keessaa sii cossanii humta. Amma sii cosse. Ulfaadha. Bobaa haadhaati wal dhabaman. Jiraadhaa isinillee. Ayyee. Mijuun teenyallee tana fakkaatti. Nuti amma sagantaa keenya kana mijuu jennee maqaatti baanyee jirra. Mijuun immoo waan bacaafi keessaa qabdi. Guuta'a. Guutuu abannee kaanee uummata keenya barbaanne waan uummati keenya qabu finnee kenninaaf malee waan uummanni keenya hin qabne finnee ittiin kennu jenneeti kaa loogoo tanallee akkana godhannee kaanee waan uummata keenya wal fakkaataa waan mee aadaa teennaa wal fakkaataa kanatti godhannee kaanee dhunne aadaa teennaan akkuma ifii midhaaddan kana aannan midhaawaa nuuf fiddanii dhuttanii jirtanii ulfaadha galatoomaa isin hin jenna maqaa daa'attoota mijuutiin mee isin haga magaalaa galtanii amma ganna meeqa? Hedduu ture waggaa magaalaa gale waggaa 32 ture. Ganna 32. Ganna 32. Ganna 32 magaalaa keessa jiraattan. Magaalaa keessa jiraata. Haga ganna 32 magaalaa keessa jiraattan kana ammoo meeqii aadaa wanni aadaa teennaa wanni tokko wanni isin irraa hanqateen jirtu akkuma kanaa waggaa 32 dabarsitanii. Akkanumaan dabarsineen walumaan deemannaa aadaa teennallee gadi dhiinnu walumaan deennaan yoo biyyallee deenu walumaan deemannaa. Amma magaalaa Finfinnee keessa jiraattan. Yaas jiraanna boolee jiraan dambale kan naannoo dambale kana jiraanna boolee. Boolee walakkaa. Walakkaa. Aadaa teenya wali. Aadaa teenya wali. Biyyi beeki dikkuma gara adoolaatu wal tuqantu waan baay'ee lakkisanii dhufan. Lakkinnu aadaare. Aadaan nama jala haatu. Aadaan nama jala haatu. Mee mi'a aadaa kana namni gariin qabatee waggaa 32 mooti gannuma tokko huyyannaa gara magaalaa asitu qabu waa aadaa kana dhiisaa. Globalization jedhanii waan amma baraa waan dhufe ku hedduu jira waan kana qabatanii gula utaalan malee namni akkanatti waa aadaa kana eegee guutuus eegee faana fudhatee deemu hin jiru akka waan kana gootanuuf wanni isin kakaase jaalala isin keessa uume maani hin gatu aadaa ta'e jettanii wanni isin qabachiise. Aadaan teenya hodhitu unuuti nama hodhu waan kana qabata. Haadha tiyya hodhaa haadha tiyya irraa bara. Dhaalaan dhutte teeknikaa mooyaa amma dhufe kanarrallee muti nuti hodhuma baran. Aadaan teenya akka gujiititti isin warri dhiiraa gonfumaa fi mateessan foxoorrattanii uffattanii baatan malee homaan qaddan. Hororootti kennine gonfaatti uffatee bahe nu waa hedduu qan. Waan san hunda dubartiin teenya godhatu qabdi. Ittiin tolchuu qabdi. Ani immoo haga gaafa baaddee heerumee baaddee awwal fuunee magaalaa galleeti aadaa tiyya takkaayyuu lakkin. Amma hodheeyyuu ittiin agarsiisee ittiin beeksisee ittiin gurguradhee galiitti argadhee jira. Gara galeetu aaduma tiyya tanaayyuu. Galii dansaatti arganne haga biyya alaatitti illee ittiin beeksisnee haga Ameerikaallee beeksisnee badhaasa Ameerikaarallee itti arganne akkanatti ittiin jiraannaan nuufi maan gannare wani waan jaddu gatinaayyuu jedhaa ijoollee isin dhaloota ammaatu irraa cimaa irraa baradhaa. Hin tuffatina waan tuffatanu muti waan cintu aadaan ta'e waa hedduutti hojjanna. Gara galii jijjiirtanii. Gara galii jijjiirreerra. Mi amma waan amma wanni jalaa haga gubbaa wanni isin naqattan muluu mi'a aadaati. Mi'a aadaati. Mi'a aadaa kana daawwattoota teennaa fi tokko tokkoon kun kana jedhama kanarraa hojjetama. Kanammoo nama akkanaa keetaa kana nami akkanaa gadi minuu ibsa. Gubbaa gadee si jammare kun samaxee jedhama. Samaxee haadha bollaati keeta. Garuu haadha bollaati jechuu adoon ta'in haadha mana nama guddaa nama beekamaa beeta jaartiin tun ta'e beluuti ta abbaa gadaati nama jedhamu keeta malee samaxee nama duuchiin keetu. Nama akkasitti keetaa siiqqoo teena waliin qabannaa siiqqoon teena tun waa araara meeqa buusaati. Adoo nami wodhabe adoo oolaan tokko dhufe. Gaafa siiqqoo sana qabattee nadhiin teenya samaxee keettee baaqicha kan harka qabattee bisaanti baatee dhaanan bisaan san bira teettee itti dhibaafatte abbaan warra si'iitiin
barisu waan meeqaa nurraa darraan. Siiqqoo qabachuu callaa mootii buqqee tana waliin ciicoo tana waliin kadhee tana waliin waa hedduutti hojjetanii waa hedduu waan gujiitu kanaaf qabatan namni duuchiin hin keeyatu. Siiqqoo tana nadhii haadha manaa qaddu keeyata durri teena gaafa heerumtu keeyatte malee siiqqoo tana namni duuchii hin qabatu. Haadha mana namaati qabata. Niitii ebelu nama jedhamu. Akkas qabata malee durri teena haati gaafa gadi baachu fuutee siiqqoo tanaa buqqee tanaa kadhee akkanatti hidhanii intala san waliin kennaniif. Gaafa san qabatti malee hin qabattu. Haadha. Siiqqoo intalti heerumtee hin jirte hin qabattu. Hin qabattu aadi malee. Samaxeellee intalti heerumtee hin jirre yookiin immoo wama heerumti callaafu hin keeyatu. Hin keeyatu. Kajala jiru sun maanire? Xuruuraa. Xuruuraa mataa jalaa jedhan. Tuni haadha mana namaati ubeessisaan. Finqilaa kana waliin akkana keeyatanii. Finqilaa kana waliin nama haadha mana namaa haa ebeluuti. Intalti tun yoo jedhame intala santi keeyataa waliin. Malee namni duuchiin hin keeyatu. Imuun tun ta lubbuu jirtu maqaa qabdi. Maqaa qabdi. Niitii namaati keeyatatan malee yookiin haati mana namaa. Warri kun kana callaa keeyatuu danda'a. Nu amma tun mormaan gabaafatti natii qaqadhoo jedhama. Natii jedhama gujii bira. Natii qaqadhoo tana mormasi ittiin gabaasiti ittiin bareeddinillee faaya kennu. Ittiin bareeduuf keeyata. Kana callaa amma keeyadhisittan bareedu. Amma kana keeyatu qaba jalatti. Kana hidhadheeni keeyadhaan walitti hennaa keeyadheen abboo haadha mana ebeluu dhaggitanii jedha gujiin yoo wal bira darruuyyuu yoo karaa walta dhufuuyyuu aadaa tanaa mul'isuuf keeyatan. Namni gumin keeyatu. Nadhii haadha mana namaa haadha mana ebeluu bareedinnaaf bakka keeyatan. Aadaa teennaa ittiin bareeduuf eenyuyyuu keeyataan hin dhooggan. Kun maan jedhama immoo kan gurraachi kun? Kun kadhe. Kadhe. Maani faayidaan? Faayidaan dura teenna fa'aa heerumsiinnaan ijoollee teenna fa'aan baadhannaan aana akkana ciicoo amma sii fideen tana okkata keeyadheeni okkata san jala fidee sii dhufaa. Yoo ijoollee tiyya gaafadhu yoo ijoollee tiyya bira deemu aanan kan akkana godheeni amma qoraasumaa fi kanatti qabee akka wayaan nan banne kan akkana okkata sii keeyadhaan kana baadhadhaan. Ciicoo tana si jala galchee akkana okkata keessa keeyattee dubartiin teen kaateeni fannifatteeni dhutti. Dhuttee nama san bira hennaa teettu hiikatti. Okkata kana jalaa sii fuudhanii. Aanan isaa unaafta akkana baasee. Bobaa haadhaa jala jechuun kun akkana fuudhaniini akkana keessa una. Ijoollee teennal ittiin baadhannaa. Ijoollee baadhee wayii hojjedhaani yoo midhaan bilcheeffadhu teete ilmee tiyya kanaan duddarra keeyadhaani kadheen tulle waa hedduu qaddeen waa ittiin faaya kenna ittiin faayannaan. Maalirraa jedhan? Qodaa loon irraa hojjetan. Qodaa loon irraa hojjetan amma loon bira waa hin jirreefi. Gara loon kennaati deebisee gurraacha kana senteetikii isarraa bitee isarraa hojjedha. Isarraa hojjedheeni kennumaa wal fakkeesse kenna qayya barbaadaa aara sanillee waan hin dhaggineef lafti an jirullee asi garuu wanni kenna waan gujii irraa hafe hin qabu. Asillee ta'ee kanuma hojjedheeni kanumaa uffadhaan. Kanumaa ijoollee teenya yoo heerumtanullee teeti hin kireessinallee hin bitattanullee teeti jedhee hojjedhe durra teenya ammaati akkasii irraa barattuuf mul'isaa ana hojjetaa. Kanallee harka kiyyaan kadhee tanallee ana hodhe. Hodhee fixeen jiru malee. Buqqoolee tanallee akka ittisni naqan durra ta'een gaafa heerumtan itti hidhattanii ittiin agarsiiftan. Kanaaf bareeda. Buqqiin tun maani? Biqiltiin tun maqaa isaa? Buqqissooti. Dhadhaatti qabatti. Durri ta'een. As keessaan naqanii fi dhadhaa. Asi keenii fi asi hiitii faati gaafa si heerumtu. Guddaa waa uddeessani. Guddaa waa uddeessani. Gaafa durri heerumtu yoo karaa isiin dhutte. As keessaa dhadhaa kana kutanii ijoollee isiin bira darritu san. Surri keenya akka aadaa gujiiti intala fuudhan ijoollee karaa itti dhufa irra darranu buqqee intala sana keessaa kutanii dhadhaasa ijoollee surri kiyyaa bira darran waan san godhanuuf warri su ijoollees akka sora gaafa san yoo warri su ijoolleen su akkas karaattuutti hin dhufin gujiin waan laallatu qaba aadaa qaba intala fuudhanii karaan deeman ijoollee loon tissitu ijoollee jabbii tissitu yoo karaa itti dhufan dhadhaa as keessaa kutanii as keessaa buqqee sana keessaa kutanii. Ijoollee taayyoona surri keenya akkana qubaan kutanii intala tana doon ta'in namicha jaalaa yookiin abbaa manasii buqqee taa achuma itti gal deebisan amma mormas irra. Ijoollee tana hedduulle itti dhufanu surri keeyatuma deemtaa hagga mana intala fuudhanii galanuu san geenutti nama karaa dhufa ijoollee taa itti kenna. Ijoollee tana dhaguu dhaba hoo? Hin dhabanuushu aadaa fidaaf. Yoo fiduullee dhabaatte gujii hin laallata la'a. Intalti tu horti intalti tu firee dabarsiti. Jedhee laallata. Isiiyyuu dhaban waaqni nuun dhooggu. Itti diqqaattifa malee yoo hedduu si amma shanii jaa
karaara dhaqanii dhadhaa muudan intalti tuunuu hortii jedha warri intala san fuudhe ittiin gammada ittiin jaalatee akka dansaan intala simata intala teena quttoota naan baasan gaafa baasan quttoota nama mataa hidhan quttoon tuni milikkata si'ite amma milikkata dura teenna bantiin dura teenna akkana jirti isin jedhe tana dura isin teemee quttoota nana hodhe quttoota hidhattee heerumti intalti teena gaafa heerumtu quttoota hidhattee heerumtee galgala mana si'ittiin galtee irraa yoo abbaan warra si'illee bantii si irraa fudhate ganama si deettee quttoo si keetti. Quttoon teena waan gadi gatanullee muti looniin fuudhani quttoo durraa gadi hin gatanu. Barii taan deettee quttoo si tana keetti. Isin tala yaa eda bantii irraa fudhadheen jiru maaf intalti tun deettee keetti jedha nami gamis. Yoo jedhanullee si aadaa taaniif deettee keetti abbaan mucaa waan beekanuuf intala sana loon kennaa fedhana. Horii kennaniif durrummaa si eeddee si waan dhuttee bakka quttoo si ganama deettee keetti. Quttoota horii kennaniif jibicha kennaniif immoo goronsa kennaniif immoo rimaa garaa kennaniif immoo quttoon teena waan gadi gatanuuti. Aadaa cintuu qabdi quttoon durra. Isiirra heekisaaf loon kennanii. Loon kennanii. Dhadhaalle unteenii durrummaas ganama deettee isin keettu haati mucaa ganama dhadhaa bassanii intala sana fidanii. Quttoo si deettee keetteerti akkasiin durra teete bakka milikkata si quttoo si himaa isin quttoo si gichi gootee teette dhadhaa bassitee haati mucaa ganama dhuttee adda isin bulteetti baddaa bulatee immoo manatti hin galatee immoo gujiin baddaan bulaani yoo manatti illee galaani wal tuffatan jedhan. Soddaan kabaja qabaatu uffatee baddaan bulan intala manatti hin galanuuf. Gaafa kana dhadhaa bassitee haati waa akkana kana kubbaayyaa naxxemoo dhadhaa guutuu irraan gadi jigu dhuttee haati mucaa intala si luka jala jilbifattee dhuttee obaatti. Yoo siin battiin qabaane teetee dhittee dhuttee isiin uffatan aafi dhuttii ni bada. Dhitteetiin dhutti intalteetu asumarraa gadi laalti amma dhadhaa kana laalti akkuma kana amma narra jiru kana itti cossani itti cossitee innaa siin jettu kaan mantalti laalteetu mataarra deeffatti. Ifi addattee durra teetee jiraannaa haatinuu itti dhangalaachee qamisii intalaa ta'an gubbaala xab jedhee kubbaayyaa kaaniin guutu intalti tun gajjettee dhadhaa ka afaan hin qadu gisee lama irraa fuutee mucaan tala fuudhee kennanii. Kabaja durra teennaati. Gujii aadaa qaba aadaan gujii kana fakkaata. Gaafa kana amma dhadhaa untee intaltii jedhee abbaan mucaa gaafata. Untee jetti haati mucaa. Quttoon irraa hiikaanan jedha. Gaafa kana hiikamte quttoon ta'e. Horii kennanii. Horii kennanii. Horii sanii obboleettii mucaa dhuttee irraa hiitti namni duchinuu hiiku. Obboleettii mucaa fuudheetitti dhufee quttoota hiika. Isi dhufee dudda kana duuba darritee irraa hiittee irraa fuudhanii massani. Quttoon ta'e gadi waan gadi gatanullee muti. Kabaja qabdi. Minjaaluu akkas fannisan. Minjaaloo qodaa irra naqatanutti akkana fannitti yookiin obboleettii kennitiifi yookiin manuma sii keessa ta'e malee loo isii fudhattee quttoon ta'e kabajaa hiikatti. Horii sallee maqaan quttoo. Horii sallee maqaan quttoo horaaf bakka kan tala saniiti. Aadaa tanaaf gisee fuudhan sissoolee fagisee taphatan yoo durra teete hooli dhadhaa untaa. Jedhaniitti sirban. Kan ani nuti sirbee sin agarsiisera jedhattani. Duulli duulu gujiin dubartiin gujiin duultu sin jedha hin duulchitti malee. Gaafa baddaa bulu. Gaafa dura ta'e bultu baddaa bulan. Gaafa kana jedhamee sirbamaan jedheera. Duule duule alla bule badda alla dula durra alla yo unne basa alla jedhamee itti sirbamaa. Malee quttoon ta'e kabaja cimaa qabdi akka gujiititti. Kana hiikanti. Finqilaana dhiiriti kun haati mana namaa finqilaan kana keetti. Finqilaan kun urata qaba su'umoo. Urata qaba bakka heeruun teessiin abbaa warra sii qabdi milikkatatti kennan. Mallattoo isiin kana hidhattee jirtu yoo seessite dhutti ati amma gara galteen talasa yoo laaltu kana dhagginaa rifatti haadha mana namaa. Hin dubbisan kabaja qabdi haati mana namaa ittiin dubbatanu finqilaa mataarra qabdi ani itti lakkisan xuruuraa jala deebisi. Xuruuraa kana wali hidhatte kun akka hidhadhe kana. Akkana hidhatti nadhii teena haati mana namaa kabaja qabdi yoo isiin kana hidhattee fullaate kana jala dhaggee jennaa inni nuu beeke. Adoo dargaggeessi ila keessa dhufee dubartiin teena qoraanii fi bisaan cabsitii addeefete deemti kabaji kenna waan kana. Kana hidhattee raannaan namni isii tuquyyuu hin jiru niitii namaa ta'uu beekama. Kabaja. Durallee teenaan dubbifate amma kunu kana dhagginaa gura galagale adoo dubbira darraa jiraate milikkata kana beekaa isiin durra yoo fedhasii qabaate gula deebi'ee intala na heeruma jedhuu ni danda'a.
أمر كان نبي أيوتين إنه تكون واقع رأي نجني كونوا خنا في لا إن درتين قطة في الكلا والبلا هدتنا لا كونوا في الكلا ندينا كنا قاو قطة درتين أنا فكرت قطة تين إنه هدت درتين نموت سعادتين يو همادي ما نقولين كونوا خنا في أكين دلوقتي أما الرانو براتي خنا نو أخذ مكانو أديته كونو جو إمساني نموت سن عادتين أنا فكرت عادان جوجي وان قطة في الكلا أما وجا صدومي لما والمقالة كيس جراتني جرتني وجا صدومي لما مقالة كيس جراتن كان مو من نجرينا مقالة تبقى بعد أجر mana baadiyyaa keessa miinjal hojjera gulantaa jira mana kan magaalaa keessa immoo kun hin jiru ati immoo mana ammallee ku miinjaloo qaddadhan mana keessa mee aadaa kun immoo yennaa mara isinirra jira mana keessallee kana uffattan moo gisee sagantaa qaddan gisee jila deemtan gisee dhimma ha'u walta bayii uummataaf aga gadi baatan qofa godhattan moo yennaa ammoo akkanuma yinuma maraayyuu mana keessallee akkanuma uffattanii mana keessallee uffanna waan kenna wanni namarraa toltiifi fube ifumaan na fuudhisiin jettiiyyu aadaa miti amma wayaa warra magaalaa uffachuurra nu ama kennuma uffan caala ifumaan na fuudhetti bakka itti godhani minjaloo saleedhaan bakka itti godhan bakka qaba bakka tanarraa ifumaan na fuudhisiin jedha fuutee uffattaa ittiin mudhattaan ittiin maangootaan akkuma wayaa taanitu uffattaan waan tokko sodaachisu. Sinqeeqanu amma ol laafa isiin beekuun nama malee waan gadharii waan baadiyyaa kan guuree mana naqatu nama waan kenna waan kan magaalaa didatee ifi qabate nuti akkasii ifi qabate sanni yoo nuti qabate kenna ittiin gorree maan hidhaniifa namni siqee qufan jiru ollarra wanni akkamii dhaggitaa waan ollaa beektana cigidumaan beektamu waan akkamii dhagarta inna ollarra. Hinqeeqan sababa waliin jiraadha amma fa keessattuu addaan jirtu addaan tumute boolee walakkaa jiraadha fillee jiraadha hinqeeqani garuu qeeqanulle an waan kayu na tafaka wonni na tamudata waan gujiiti gujooma kiyya na tamudata eenyummaa kiyya mul'isu na tamudata mal na qeeqane na dhabaatan an maan na godhan eenyu na bulchaa jira anu aadaatii yaan bula adoosaa asi na qeeqanu angafa sitta dhufee nagas gaafa dhisuun jira akkama uffadhee deemu haa na qeeqanuuti aadaatii yaan maan isinillee baradhaa ijoolletee barsiisaa ilmaan nu amma dhallee guddisaa jiru aadaatiin hin sodaatina eessattu asidhiisi biyya alaallee mul'isaa. Hin sodaatina. Meeshaa aadaa amma qaddan kana yookiin immoo mee aadaa amma lafa qaddan kana hedduu isaa amma gara galiitti jijjiiradhee jira diinagdee naateetee jirti jettanii jirtan. Eessa gurgurattan amma namni sila sagantaa kana gubbaan namni dhaggu dhufee akkasiin irraa bituu fi addeetti gurgurattan eessa akkasiin gurgurattan miidhagtoota keessanii himaatii namni dhufee isin irraa bitatuuti. Addee itti gurguraadhu akka godina gujiititti aanaa oddoo shaakkisootti gurguradha. Maan jedhama manni gurguraa. Manni gurguraa suni ijoollee harqalloo turte suni amma intala tamii jedhatantu. Intala tamii jedhatantu tanan narraa fuudhee raabsa shaakkisoo keessa. Duraani idaayyaa. Manuma hojjattee kaatee. Ana asuma hojjadhaa kan akkasiin jedhe kan amma ta'ee hojjadhee hedduusaa kan akka durraa 10 kan dubartoota teennaa kana 10 20 abbaan tokko narraa fudhata. Tamii kana meeqafatti gurgurta? Kana birrii 1,000 gurgura. Ana biratti isaan arga gurguran hin beeku. An kana birrii 1,000 amma narraa fudhata. Tamiin suni idaayyaa uddeessaa turte tanaan dura narraa raabsaa aga turte idaayyaan dhaabdee innaan tamii tanaa godha garree tamii tana gurgura isin raabsa waan gaddala kun amma gujii dhaqee qoodee dhufeef aanaa achuma godina gujii keessa aanaa booree keessalletti intala takkatti jira naggaadee ijoollee gujii isin narraa fuudhee raabsa. Finfinnee tana keessallee mani aadaa bacaa banameera waan ta'eef. Bacaa bana as deebi'i immoo hadaamaatti intala dureetti jedhatan. Dureetti haftaamuun taate jedhan isi fa'a namni narraa fuudhee raabsu. Asaanti fuudhee narraa raabsu. Kanaafuu cinqii karaa wanaallee qaddaan. Qabnu manuma keessa teennee onlaayinii kennaan aadaan teenna faaya ijoollee kun olaalaa bitaadhaa durra teen kana fakkaana nu gujiin jedhee agarsiisa as dhiisi haga Ameerikaatitti gurguraa ijoollee wallaggaatti jira. Ijoollee wallaggaatu Ameerikaa intala gaaddisa jedhatu takka asinarraa guurtee meeshaa aadaa buqqoota teensa naan gali waan jiru. Kana dhini kadurraa guurtee achi gurgurata ana birriti online na ergani aadaan teen haga achitu barateeti badhaasale naa kennite ijoollee wallagga footoo tiyyatan hojjetanii badhaasanii mana kiyyatti isii haga jedhan na barbaadanii mana kiyyan na ergani maqaa isaanii dhayigalatti abboon intala gaaddisa isaa abbaa kee wallaale naa galatu intala ijoollee wallaggaati aadaa gujii ijoollee wallagga akka malee cinaa nu dhaabatanii nu jaalatan akka malee na karkarsanii akka an jabaadhe akka an cime haga an biyya santi banu dirasina godhani haga BOA warri
biyya alaa kullee akkana dubbisan godha dubbisiisaaf tattaaffii warra godha jiru ijoolleen kun. Kanaafuu miidiyaaleen gurguddoon akka sagalee Ameerikaa kun fa'aa warra akka BBC kun fa'aa waa aadaa Oromoo irra hojjetanii jedhanii ko'aan dubbisaanii adda Jamiilaan magaalaa Finfinnee Boolee walakkaa jiraatanii miidiyaaleen gurguddoon jirtan dubbisaatii waan aadaa kana irraa wanni akka gal'iitti jijjiirantee jirti amma diinagdee illee godhatanii jiranii nama dhibiifuu carraa hojii uumanii jiranii asiiyyuu biyya alaatti illee gurgurataa jiran waan ta'eef umurii kanaan ammayyuu waa onlaayinii beekan ganzaba fiini meeshaa isaanii onlaayiniin erganii onlaayiniin immoo beesee fiini illee fudhatiisaa jira waan ta'eef miidiyaaleen gurguddoon dubbisaatii jajjabaadha kaarkaa kun maal jedhama. Saldaqaadha. Saldaqa haadhuma mana namaatti keetta kanal. Kanal durri ta'e nan keettu. Saldaqaa tana durri hin keettu. Haadha mana namaatti keetta. Haadha mana ebelu nami jedhame saldaqaas itti harkasii bareechitee harkasii akka gadi hin dheeran inni nu akka inni bareedu laaltan akkana gooteen. Harki songoo duwwaa. Songooteen niitii haati mana namaa songoon deentuuf kanaaf itti akkana hidhattiin. Buqqeen ta'e na tun tana kana keettee buqqee tana akka qaban. Buqqeen tullee kabaja qabdi gujii biratti. Dubartiin teenna buqqee tana gaafa manaa baatu harka duwwaan baatu. Aana itti naqattee baate. Waa aananiin baatu caamolaa aananii haa ta'u. Harka qabattee siiqqoo sii waliin uddoo muka jedhanu jira uddoo tana buqqifattee uddoo tana waliin harka qabattee baate. Gaafa siin baatee karaa deemtu dhibama karaa keessa dhufa. Gujiin keenya raree fa'aan nama fuudhanii durii lafa gisee nuti guddanne san nama rareen fuudhan kana yoo inni dhibamee karaa keessa dhufe caamolaa kana itti qatti bante. Fe'anii dhufanii isiin karaa deemaa jirtu lafa keenyanii fi aanan kaan bantee yookiin ta'u baatiin turte ta'a fe'anii mana yaalaa nama geessa jiran aanan kana kaan bantee nama santi qaddee lubbuu nama keenya hamburtiin. Kanaaf buqqee tan harka qabatti dubartiin gujii. Duwwaa mana siitiin baatu aadi malee aananii naqattee harkaa baate. Aada kanaaf qabattee deemtiin buqqee tan. Wanni marti maqaa qabdi amma ciicoon hin jirti butteen hin jirti. Garaagarummaan butteetii fi gareeroomaani. Butteen ta'ana itti raasan. Ka kana caalu amma aanani angafsi fide san caalu ku amma baaqqicha. Baaqqicha kana dubartii harka qabatee deema mataan siin jedhe. Harka qabatee deemti buqqee issoosii kadhumarra teetti kanammoo harka qabatanii deemanii. Abbaa warraa aanatti uumamu. Aananno una abbaa warraa haa eenyuyyutti unne isa malee. Finne malee adoo fidee si dhagarsiise inni sila amma una abbaa warraa. Abbaa warraa malee namni dhibii aana itti uumu. Una abbaa warraa aanannoo gosa tokkotti naqan jedhan. Aanaa horii gosa tokkotti. Aanaa horii gosa tokkotti naqanii fi isa malee namitti unu yoo inni tolee isii irraa unee nama waliin mana seeneef akka kenne malee keessummaa dhuftellee aanaa una abbaa warraatiin kennan. Kabaja abbaa warraati. Kabaja abbaa warraati. Hagana gahe. Dubartiin ta'e kabaja kennitiif abbaa warrasiiti. Mee bareeduu durraa maan hin beekan. Intalti warra ebeluu bareeda ka jedhan fuula qofa moo hodhaa amma ilmi ebeluu qotii bocii danda'a jedhani. Intalti ebeluu immoo bareeda intalti warra ebeluu bareeda jedhanii akkasiin beekta dhaqaa hawa dadhaalla jedhanii abbaan fa'a nama erga haadhafatti nama erga bareeduu maanii eessan bareedummaa. Maan. Ta fuulaa tana qofa moo. Mana eessan. Mana innaa itti. Mana jaarrate gujii amma yoo mana jaarrate mana keessa mana dongoranii onnanii yoo jaaran minjalootti dhaaba. Minjal of boolluun beekama warri gujii. Mana namaa oseen achirratti siriira jedhanii waan namirra ta'u jaaran. Yoo mana oseen nami durra halchu minjaloo haadha sanii yoo dhagge kolloo haadha mana intala sanii yoo dhagge yoo boolluu intala mana sanii dhagge inni nu dhufe bakka intala san fuudhan intala haati bareeda boollu siin jedhee jira minjaloo dhirti yoo balbala seentuun nami minjaloo ollaala. Majammaruma gujii wanni mana keessa qara jaaratu yoo mana jongoratee jaarat minjaloo jaaratti intalti itti aansitee boolluu jaaratti boolluu irraa ganaa taqeen bulii dhufa. Boolluu maani? Waan qayyatti qayyan. Qayyatti qayyan boolluu tana jaarana caasaa boolluu hedhuu jedhana afaan hedduun nami waama boolluu tana keessa bakka caasaan kun badhina kana jira minjaloon gubbaa tana jirti achirra yoona bakka haati mana kana faayummaa dubartii bareedu saniin beektaa dhuttee qodaa dhuttaa. Qodaa yoo dhutte hodhaa tana laale. Hodhaa tana nami guma hodhu. Aama kana ifi hodhe. Hodhaa tana laallata. Seesa daddasaa kanatti naqxee
Asin baatee achiin baatanii yoo haati intala sanii hodhutu teete dura warra kana namirraa wal fixe ama fuudhuuf. Haati bareeda. Kan beekne boosedha. Boosee haree beekteetu hodhitu bareechitee akkasuma kan si jedhu harka qabatteetu hin baatu kanaan bareedummaa dubartii kanaan beekan hodhaan beekan. Ayyootii amma dhalooti amma waan kana harkaa qaba dhiirtillee dubartiillee waan kana harkaa qabdi. Hin qabanu jabaadha innaan kanaafuu adda ta'e gatinaan tanaabe. Hin gatinaa kun kan qabadhee amma boolee dhiisisi kun biyya alaalee waliin deemas hin jedhe. Adda amma bayyana waliin baate wanti kun na bira hattu. Gaafa du'e malee gaafa duunellee besi qontee na bira hattu. Siiqoof boolluu amma asitti hime sun akka aadaa gujiitiin bira hattu. Manuufaa reessa Manoo reeffa sirken qarri sirken siiqootan abbaa warra kiyyaa amma yoo andu'e guyyaan kiyya geelle andu'e abbaa warra kiyyaa adda lama cala jilba isaa middicha qabee casa. Maaf? Aadaa irra godhii fedhan waa isiiti hadhaa awwaala sii bira haafu akkana cassee caasaa kana keessa akkana dalla baasee abbaa warraa dhaqee qarri isii gubbaa akkas kiyaa. Irreessa siira. Irreessa siira. Achin namuu dhaggaa darraa eebada bareedan tala ebelu ilaa boolluu si addee isin jirtu isuma waliin jirtu dulloome achi hurraayee dullaan kun achi bada malee manatti hafu. Amma siiqoota hin gurgurtanii meeqaan gurgurtan na gurgurtan? Gurguruu iyyuu kireessa malee adoo gurguramee iyyuu cimaan gurguramtuun tiyya fiifu. Namni gara diinagdeetti waan jijjiirattaniif yoo gurgurelle wayuma waliin wayaa waliin gurgura. Waan guutuu malee waan hedduun gurgurtan. Hin gurguran. Mi amma nami akka dhufee isinirraa bitatuufi asii koo aanarraa bitadha jedhiisaaf mi'a aadaa keessanii kana addee tana jiraa'anii addee tana yookiin immoo lakkoofsa bilbilaa fayyinaa qabaata isuma isinii beeksisa waan ta'eef addee dhufanii yookiin bilbila keessa itti himime daa'attoota ta'ennatti warra mijuu miidiyaa kanatti mijuu poodikaastii kana himi ka'iiti lakkoofsa bilbilaa kanaan ko'a naa bilbila anarraa bitadha itti himime. Jedha buqqee sana ana hojjeta siin jedhee buqqooleen tulle guutte diqqaa guddaan quttoon ta'e kun osin hin jedhee jira ittiin bashannanaa ittiin mudhadhaa jedheen hin kireeffattan gurgursallee abbaan dandeenyuma bitata. Wanni isin hin gurgurre isa maxxee tana fasin hin jedhe tana midduuchi hin kennan hin kennantu tun. Tanaa achi wanni aadaa wayaan dubartii wayaan dhiiraa nyaati aadaa kennaa ha gujiitu marqafa amma ganarran jijjiiradhee jiraanillee kanallee isin maa hojjedhaa. Ijoolleetii kanallee irraa baradhaadhe kara nyaata aadaatti deeffadhe buna qalaa marqas ni hojjedhaa marqa kanallee onlaayinii gurguraa onlaayinii kiiloo tokko kiiloo lamaan haga dandeettii namaatiin ka aadaa gujii ka garbuurraa hojjetan kana deeffadhee jira bulii kanarraa jammaree ammallee kanallee bitadha bilbili kiyya kunoo as jala jira jedhee as isni barreessaa. As jala isinii goona lakkoofsa jala isinii dhufaa jechuudha bilbiltanii irraa bitattanii mee amma mee aadaa kana bareedummaa tan akka namni isinirraa baratu dhalooti hegeree akka isinirraa baratu kan magaalaa gallee jirra nuti amma ijoollee magaalaa jedhanii akka namni hin ganneef waan dhaloota kana gorsitu akkana godhadhaa jedhaa ka'atii daawwattoota kennan nuu hima. Andura durra mata heerumseessa durraa faccifata gujii akka manaatittu yoo ijoolleen teena beektaa nurraa fudhattee nu cimsite aadaan teena hin cimti yoo ijoollee hin din durra teena hin didinaadhe quttoo teena hidhadha aadaan nu mul'isa quttoo teena irra kaatee dur kaate yoo heerumtanulle teeti wanni wayaa teena beeloo jaraati gadi diqqeessaan jiru nutti fi diqqeessaa ifin diqqeessina nutti fi tuffachiisaa ifin tuffachiisina. Mudhifadhaa uffadhaan ana bira wanni hin jirre hin jirtu isin jedhe kunoo boolee jira waan barbaadan duuchi kadhee teenaan kunoo ciicoo teenaan kunoo buqqee teessan kunoo kadhibiin harka qabatanullee guute kanallee yoo ta'e qopheessa jira kun kiyya ta'u malee ka itti heerumtanuu ka morma keetan ka morma hidhatan kun duuchiin guutuu kunoo kireeffadhaa ittiin bashannana aadaa ta'e itti mul'isaa bilbila kiyya kanaan naa bilbila aanii isin jedhaanii. Ijoolleeti yaa aadaa ta'e dubbatti hin deebisinaa cimsa yoo nu cimfanne nu cimtee oli baatee alan nu mudhatti aga addee feeneen geessifannuun dirasi nu geettiin jabaadha ijoolleeti jedha. Hayya kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhaggeeffanii waan ta'eef bilbila as jala amma nuti kennu kanaan bilbilaati irraa waan isaan barbaada irraa fudhadhaati gorsa isaaniillee fudhadhaati akkanuma immoo mi'a aadaatiin faayamaa akka isaanii kana bareedaati ittiin deemaa isin hin jenna miidhuma irratti immoo gara fuula duraatti isin waan aadaa amma qaddan kana akka yennaa dhaloonni itti aanu akka itti fufisu waa akka barsiisu ufatti yaantaniif akka itti agarsiisisatti hojjettanii callaa doon ta'in kun akkana hojjetan kan akkana hodhan jettanii waan karoora faqaddan yennaa jiraate barsiisa fa'aaf ijoollee shamarraniif wal taqaddani. Karoora akkasiin qabu amma ijoolluma tiyya ijoollee tiyya ijoollee dura dhiira nama arfan tokko fuusifadheera. Dhiira nama afur fuusise kana durra alaa dhute tanallee saba adda biraati ijoolleen tiyya fuute garuu sabi sulle akka an bulu bula mana kiyya eegaru fe'am
durritti yaguma hodhiti ijoolleen durritti ijoolleen tiyya fuutee tiyyalle hodhiti ijoolleen tiyya fuutellee hodhiti baratanii isaanuu wal barsiisan Barsichee ta'e. barsiiseera ijoollee sunu hodhiti amma na waliin ta'anii akan yoon xuruuraa kana ciru yaannati tana hodhu cireetti kennu akan ciranii na walii hodhani isaanis fira isaanii fidanii kana barsiisuuf warra qophiirra jiru hin cimti jedhee yaadaan namuu irraa barata hin barsiisaan. Siif aadaan maani? Amma aadde Jamiilaa fi aadaan maani? Aadaa aduu amma maan siitiiti jedhanii si gaafatanii aadaan siif maani? Ana sabboonummaatti ittiin agarsiifadhaan waan gujii aduun waama feetele teete an abbaan fedhe ma jibbaa oolis hin jedhebe ittiin mul'ifadhaan aadaa teenna waan dhokatee turellee amma nu mul'attee wanni gola keessa jiraaduuchi ifan nu baate ijoolleen teenna kan nu caalaa damuu warri amma warri dhufaa jirtan kun nu barsitanii amma lafa nu goote kanaan ka dhibiinu sirraa barate cimsee alatti nu baasaan jedhee ani aga yaada kennaa nu geetti jedhee irraa addadhaan kanaafu ittiin bashannana annamuu jedhaan aadaa Oromoo Gujiiti. Sagantaa kenna fixatiisaa fideenna waan kun naafee jira jettanii yaada keessan kagaraa keessan isin jalaa hafee rufaa yoo jiraate daawwattoota kennan. Awwanna jalaa hafee jiru ijoolluma teennaan nami nu guddisu ilmaa nu dhallee fi ilmaan nuti dhallu. Ijoollee isinti nu guddisa aadaa teenya duuban nu lakkisina haawwatiin teenya kana goote nuti hin goonu hin jedhina nurraa fudhadhaa isin cimfadhaa haguma addee yaada keessan geettanuun nullee haga jiru isin utunne isin jabeessina nyaata aadaalee teenaa ka amma isin ta'e kanaa teenaa haga lubbuutii qabu anillee isinuma bira jira jabaadhaa aadaa teenya nu cimsaa alan nu mul'isaa durri teenya quttoo teenya hidhadhaa nadhiin teenya finqilaa teenya hidhadhaa dubartoota haati manaa haati boollaa samaxee teenya nu hidhadhaa siiqqoo teenyaan immoo eebba adda addaatiin nu dhaqaan aadaa haadha siiqqee jedhanii nama duraa goran warri tuulamaa gubbaa tana keenyalli sanuma nu jalaa goruu dhabuu adoon ta'in akka tuulami ittiin beekameen ittiin mul'ifate san nuti eenyu gadi jira Gujii achi ole nuti mul'isuu jennaan malee jabaannee aadaa teenya hidha keenya hidhanne isii golla keessaatti isii mana keessa jirtu sakattaanee akka godina Gujiititti akka alatti naa baasanuun barbaadan naa jabaadhaa ijoollee tiyya kana aadaa teenya nu mul'isaan jedha. Yaamicha keenya kabajjee aduu nun tuffatiin ko'aa mee waa aadaa isaanii dubbadha jennee isin yaadne waa isin nu argantaniif maqaa kiyyaa fi maqaa daawwattoota yookiin maatii Mijuu Poodkaastiitiin akka malee isin galateeffadha ulfaadhaa horaa bula. Isinillee jiraadha ijoollee tiyya horaa bula deebana. Ayya kabajamtoota daawwattoota keenyaa maatiin Mijuu Poodkaastii warreen hordofaa turtan sagantaan keenya torbee kana fakkaata dhimma aadaarraa seenaarraa hawaasummaaf dinagdee irraa dubbanna isiniin jennee jirra. Akkuma waadaa isinii galaa turre immoo haadha aadaa nama waan aadaa beeku nama aadaa dhaga'een toonteeni nama aadaa jiraatee argame asii isinii yaadne dhimma aadaa irratti intala duraa takka irraa maan akka eeggamu haadhotii irraa maan akka eeggamu abbaarraa ilmarraa maan akka eeggamu asitti jiruuf jireenya uummata keenyaa keessaa waan xiqqoo tokko isinii dubbannee jirra. Yennaa dhibiillee itti fuufnee sagantaa akkanaa kan akka isinii dhiyeessinuuf wanni isin nu godhuu qabdan Mijuu Poodkaast subscribe like share gootanii wal biraan geettanii yaada lachumaan nu kennis nu qiiquu dandeettanii nu jajjabeessuu dandeettanii nu jajuullee dandeettanii jechuudha. Sagantaan keenya torbee kanuma fakkaata. Kasin waliin ture immoo Amboruu Mashiiti. Mijuu Poodkaast goomaraa keessan nu jabeessaa hin jabaanna isiniin jenna horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.